Ne jira jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessaniin jecha har'amootuyyuu Jum'aa deemuudhaaf qophoofnee jira jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin guyyaa torbaffaa Ramadaana guyyaa torbaffaa lakkoofsisnee jirra. Amma kaanee jirra. Gara Jum'aa deemuudhaaf rabbiin galanni haa ga'u. Yoo nannu ga'e isa yoo nannu ga'e galanni isaa hin badiini hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kanaaf jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Baga Jum'aa itti isin ga'e Ramadaana guyyaa torbaffaa lakkoofsisnee jirra. Amma ka'eetiin deemuu hedha. Amma Jum'aa deemuudhaaf as gaaf gada jenna amma baa'uu jechuudha. Akkam jirtan nagaa jirtanii fayyaa keessanii jirtu jabaattu isinii jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya Ramadaanii maal fakkaata. Akkasuma ijoolleen immoo meeshaalee garaagaraa bitachuu barbaadanii lakkoofsa kiyyaan aluu jechuun dagatina. Marra kaayee isiniin haasa'e. Akkasii isiniin jechuu barbaada meeshaalee garaagaraa meeshaalee aadaa meeshaalee mana wantoota barbaadanirra lakkoofsa kiyyaa sirraa isinii godha. Amma immoo gara Jum'aa deemuudhaaf isinii jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha viidiyoo kee laayik godha sheer godha sabskiraayib godha isiniin jedha. Jum'aan maal fakkaata? Ramadaan akkamis soomani guyyaa torbaffaa akkam isinitti jira? Ana bira baay'ee bareedudha alhamdulillah galata rabbi. Ana bira mashallah tabarakallah baay'ee bareeda. Har'a guyyaa Jum'aati dhiqatanii zana jedhanii afatanii maal jedhanii gara Jum'aa isaanii deeman jechuudha. Akkasii rabbiin nurra haa qeebalu. Ramadaana kanallee Ramadaana nagaan galu rabbiin haa taasisu. Wallahi Ramadaanni barana immoo baay'ee hin fiiga isiniin jedha wallahi baay'ee tokkotti fiiga. Ala kulli haali rabbiin nagaan fidee nagaan nurra haa galchu. Otoon beekin otoo waan tokko fakkaati amma guyyaa torbaffaa lakkoofsan akka keetu waan tokko nutti fakkaan namoonni hedduun irra guddinallee dhugaa dubbachuu fi maal jedhu isinitti fakkaati akkami yoon guyyaa torba kenne kan jedhutu jira jechuudha. Maaliif bultiin addunyaan teettu hin fiidi jechuudha. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu aswaan immoo warroonni meeshaa xalabachuu barbaadan yookiin immoo bitachuu barbaadan meeshaalee babbareeda isinitti agarsiisa. Meeshaa baay'ee bareedudha dizaayiniin isii meeshaa jajjabaa meeshaa maal qabdu qo'a meeshaa kana isinitti agarsiisa. Meeshaa baay'ee jajjabaadha baay'ee bareedaadha dhifama kinoo argitan bismillah kinoo argitanii meeshaa baay'ee bareedudha. Meeshaa baay'ee bareedudha kidaaniin isilee kana odoo lafallee dhoofte jechuudha. Meeshaa waxxiitti kun waan barbaadetti godhatta tuni meeshaa xiqqoodha baay'ee bareeda. Akkasuma saanii shorbaa waan feetoo gootellee odoo kattis waliin dhaanii jiru kan akkatis waliin dhaanii baay'ee bareeda. Kanini ani garuu baay'ee maaliif agarsiisu waan barbaanneef meeshaa mana kiyya keessa waan ta'eef kunis kana dizaayinii kanallee kinooma maachidha jechuudha. Olirratti akkatti bitachuu barbaadan akkatti argitanii akkatti yoo bitachuu barbaadan meeshaa baay'ee bareedduu dhugaan isiniin jedha. Bakka bifa barbaadanii jirti bitadha. Meeshaalee akkanaa kun dhugaan isiniin jedha. Walirratti jechuudha. Darzaanallee hin jira garagarallee ka barbaade hin jira miidhuun isallee wanna takka isiniin jedha. Yoo ati seeran qabatte kufus baay'ee wannan ta'u jajjabaadha jechuudha. Yoo ati seeran qabatte baay'ee bareedadha. Kanaafuu meeshaalee kana bitadha isin jalan darbin dhugaan isin jedha. Meeshaa baay'ee babbareeda meeshaalee hedduutu burcuqqoorraa saanirra dizaayiniitti barbaadeen firmuuzii garaagaraa irra dizaayiniitti barbaadeen kuno isiniin jedhe bitadha. Ishi bitadha itti fayyadama waan boru si fayyadu har'a biti ol kaayadhu borumootuyyuu si fayyada. Namoonni tokko zin jettanii dhumaan akkanumatti gaafii hin gaafatina gaafii afaanii hin gaafatina. Yoo bitattan meeshaa keessan ofii bitattan anaa hin bitattan nama biraatiif hin bittu obboleetii teetiif hin bittu haadha keetiif hin bittu ofii bittee ol kaa'atte. Meeshaalee akkanaa kana mootu yamma hin argattan. Meeshaalee akkanaa kun yoo bitamee taa'ame wanni hunduun darbaa beeka wanni hundi guyyaarraa dabalaa deema. Kanaaf meeshaa bitadhaa isiniin jechuu barbaada oleen kiyya. Maaliif waan kee har'a bittee kaa'atte laazima ati dirqama 500,000 bituun qabdu. Meeshaa kee bitattee 200,000 yookiin 500 yookiin 100 meeshaa bareeda mirxii bitatta jechuudha. Meeshaa mana
kana isinin jechuu barbaada yeroo hundumaayyuu isin gorsinaa yeroo hundumaayyuu bitadhaa'inaa yeroo garuu ima gaafii afaaniin gaafattanii keessan dhuftanii gaafii gaafattanii garuu mootu itti buutanii bitachuu akka waan ambaa sodaatan jechuu sodaatina wallahi homaa miti tawakkaltu ala Allah jedhaati bitadhaa isinin jechuu barbaada amma deemuudhaaf kaanii jirra asirraan du'aayii isinii goona maaliif keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtan taraawii salaan jettan jumaadhaan jettan salaata keessanuu jarjaraan akka salaatan hin beekan rabbiin waan jabaate kulli isin halaafis waan jabaate kulli rabbiin nu halaafis bismillahir rahmanir rahim obboleeyyan kiyya mana namaa jirra jettanii uf jalallaalina mana namaa jirra mana keenya jiraanni salaan nu rogaa mana keenya jiraanni salaat moo salaata dhuguma hin jarjaraa salaata sitti iyyan duuba akkatti sitti iyyan jechuudha kanaafuyyuu inshallah du'aayin nuti isinii goonu du'aayin an isin godhu isin aamin jedha maaliif du'aayin obbolummaa hin qeebalamte jedhan obboleeyyan kiyya waan ofii keessa taree arge waan ofii argeef akkitti isin jirtan akkitti isin oolta akkitti isin bultan anatu beeka tokkoffaa meeshaa dhiina jenna achi hin kaana uffata tokkoof na jenna achi hin kaana mana qulqulle mees gizee maan nuti hara baafannu gizee kamu hin jiru jechuudha wallahi lazee gizee nuti hara baafannu hin jirtu sa'aatiin hunduu naan fiigi jedha ima naan fiigi hin taa'u sa'aatiin jechuudha kanaaf rabbiin isini halaafisu guyyaan jumaa kana rabbii waan jabaatti kulli rabbii isini halaafisu rabbii yaada muraada keessan isini hagootu rabbiin bakka isini yattanii ol rabbii isini taasisu waan yaadde ol rabbii isini taasisu yaada muraada keessan isini hagootu maaliif hagoobee kan du'aa namaa godhan waan beeynin ala du'aa namaa gootu waan beeynin ala homa takkaan yaani jechuun waan hin beeynin ala fiddee kabiraatti maayitu homa beeyturra du'aa namaa goota ka dhukkuba rabbi haa fayyisu ka deemi nagaan haa galu ka dol rabbi nagaan haa dhalu jedhanii mitiire rabbiin ramadaana kanallee ramadaana ragaanuu bayu rabbiin haa taasisu rabbiin ramadaana ragaanuu tibawuu miti ramadaana ragaanuu bayu rabbiin haa taasisu ramadaana sana guutuu ammallee akkatitti nagaan dhufee nagaan galu rabbiin haa taasisu ana aaliin keessa wajjin rabbiin fuula ifaadhaan nagaan itti isin haa deebisu ka biyya keessan dhoowwatte biyya keessanitti rabbi nagaan isin haa galchu obboleeyyan tiyya wanni hunduuyyuu harka rabbii jirti miiqa kamtu odoo maatii kiyya wajji soomee otoo obboleetti kiyya wajji soomee odoo abbaa haadha kiyya wajji soomee miiqa kamtu jedha wallahi miiqa kamtu jedha dhuguma hin jenna nuti hunduuyyuu rabbiin ka biyya isaa dhoowwatellee biyya isaatti nagaan haa galchu isinin jechuu barbaadaa kabira maali isinin jedha nagaaf rahmata rabbii keessanaa jiraadha jumaa gaarii isinin haa ta'u isinin jedha hamma viidiyootti aanu walitti deeminutti assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.